Baga nagaadhaan dhuftan ijoollee kun qophii sagantaa xaawitaatii kun barumsa keenya 14ffaatii sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuuf waan deebitanii kara qophii keenyaa dhuftaniif waaqayyoo isinaa eebbisu sagalee waaqayyoo immoo dhaggeeffachuun eebba guddaa waan of keessaa qabuuf obsitanii akkasiin nu dhaggeeffattan jaalala waaqayyootiin isiniin kadhadhaa egaan waliin turaatii barumsa kana ilaalaa baradhaa. Utuu barumsa keenyan jalqabiin duraa waaqayyoon kadhannaa asirraatii dubbisaatii anaa wajjiniin kadhadhaa. Waaqayyo qulqulluu sodaatamaa galatoomi tiksee keenya waan taateef eebbifami cubbuu keenya nuuf dhiisi sagalee kee nu barsiisi sagalee keetiin akka jiraannu nu gargaari maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanneerraatii ameen. Wanna wajjiniin kadhattaniif waaqayyo sinaa eebbisu ijoollee har'a kan nuti barannu seera uumamaa boqonnaa 14 keessaa ta'a. Abrahaam looxiin oolchee jenneetu Abrahaam akkamittiin akka inni looxiin namoota dhufanii isa booji'an harkaa akkamitti akka inni oolchee walii wajjiniin baranna. Kanuma wajjin immoo wal qabsiisnee waan jireenya keenyaaf ta'u bu'aa malee nama gargaaru jenneetu seenaa kanarraa immoo jireenya keenyaaf barannaa. Egaa barumsi keenya har'aa kan inni hundaa'ee jiru seera uumamaa 14 akkasumas immoo Luqaas 14 keessattidha. Egaa kana lamaan dhaxxanii booda hin dubbifattu jedheen amanaa. Seenaa kana gabaabseen akkasiniif galutti godhee isinitti himaa obsaan na dhaggeeffadhaa isa booda waan keessaa barannu immoo walii wajjiniin ilaalla. Egaa torbee darbe akka barannee turre Abrahaamiif Looxii gargar ba'ani. Sababiinsaa lamaan isaaniiyyuu qabeenya baay'ee waan horatanii turaniif tikseen Abrahaamiif tikseen Loox waan wal loluutti ka'anii fi gargar ba'uuf murteeffatan. Yeroo kana Abrahaamii namni waaqayyoo maal jedhee Loox gara barbaaddetti filadhuu adeemii jennaan Loox lafa lalisaa naannoo laga Yordaanos akkasumas naannoo magaalaa Sodoom naannoo sanaa filateetu gara sanatti horii isaaf qabeenya isaa fudhatee deeme. Abrahaam immoo warra qabeenya isaa fi hundumaa fudhateetu gara lafa warra Kana'aaniitti adeeme jechuudha yookiin lafuma Kana'aan keessa jiraachuutti ka'e jechuudha. Kanumaan gargar ba'anii gargar ba'uun isaaniis immoo akkuma yaada waaqayyootti ta'a jenneetu dubbannee turre. Egaa erga isaan gargar ba'anii booda seenaa ta'e har'a walii wajjiniin baranna. Loox naannoo magaalaa Sodoom jiraata. Abrahaam immoo lafa Kana'aan keessa jiraata. Yeroo keessa maaltu ta'ee mootootii 5 fi mootootii 4 wal lolani. Mootota 5 keessaa tokko mootii Sodoomidha. Loox immoo kan inni jiraatu magaalaa Sodoom waan ta'eef mootota 5 kana akkasuma mootota Sodoomii wajjiniin jechuudha. Mootota 5tu mootota 4 wajjiniin wal lole. Mootonni 4 kuni mootota iddoo adda biraadhaa dhufanii namoota yookiin mootota naannoo Sodoom jiran lolanidha. Kanaan duras immoo isaan cunqursaa turaniiru. Kanaaf humna isaanii walitti hidhataniitu mootota naannoo Sodoom jiran mootota 5 kana dhufaniitu lolanii jechuudha. Lolanii immoo waan mo'aniif qabeenya isaanii namoota achi keessa jiran ijoollee isaanii namoota isaanii horii isaanii hundumaa fudhataniitu jalaa adeeman. Egaa bara durii yeroo namoonni wal lolanii maaliif wal lolu yoo jettanii lafa walii fudhachuuf qabeenya walii fudhachuuf namoota walii fudhatanii garboomsuuf kana fedhanii wal lolu namoonni bara durii. Egaa bara kana keessas immoo maaltu ta'ee Looxii kan inni jiraatu magaalaa Sodoom keessa ture achirratti lolatu baname. Looxis maatiinsaas qabeenyi isaas namoota Sodoom jiranii wajjin fudhatameetu gara biyya gara biraatti dhaqee jechuudha. Egaa Looxii waan booji'amee fi maatiinsaa ijoolleensaa qabeenyi isaa hundumtuu boojuu ta'aniitu fudhatamaniitu gara lafa adda biraa dhaqanii egaa garbummaa keessatti kufee jechuudha Loox. Yeroo kun ta'u namichi lola kana keessaa miliqee ba'e tokko yookiin immoo namichi namoota nama cunqursan jalaa ba'e tokko fiigee dhufeetu Abrahaamiin obboleessi kee Loox booji'amee adeemeera jedheetu itti hime. Abrahaam yeroo kana dhaga'uu murteeffachuu turra ture akkuma kana gaa Abrahaamis
waan ta'e kana dhaga'eetu murteeffate. Murteen isaa maal akka ta'e immoo walii wajjiniin ilaalla. Amma garuu kan nuun beeknu maal inni Loot qabeenyi isaa maatiin isaa namoonni magaalaa Sodoom keessa jiran naannoo sana namoonni jiran hundumtuu akka isaan booji'aman qabeenyi isaaniif namoonni hundumtuu akka fudhatamanii gara lafa ormaatti adeeman kana beeknaa jechuudha. Abrahaam kana dhaga'ee mee maal akka inni godhu immoo walii wajjiniin ilaalla. Ijoollee akkasiin xinnoo yaaddan hin barbaada. Obboleessi keessan booji'amee lafa adda biraa yoo geeffamee gar malee yookiin immoo miidhamee yoo fuudhamee deemame qabeenyi isaa yoo jalaa saamame isin maal gootu? Mee Abrahaam namni qajeelaan kun maal akka inni ta'e immoo walii wajjiniin baranna. Egaa Abrahaam in murteeffateetu dhaqeen obboleessa koo kana loleenii jalaa baasuu qabaa jedheetu murteeffatee ka'e. In dhaqee namoota lolaaf ga'an kan maatii isaa keessa jiraatan naannoo 300 walitti qabateetu hunduma isaanii fudhateetu Waaqayyoon kadhateetu loluudhaaf ka'ee adeemee jechuudha. Mootota 4 kana lolee qabeenya isaan fudhatanii fi uummata isaan booji'an kana harkaa deebisuuf dhaqee lole. Egaa Abrahaamii Waaqayyoo isa gargaareetu Loot mucaa obboleessa isaa yookiin obboleessuma isaa jennee waamna yeroo baay'ee isa garbummaa jalaa yookiin immoo boojuu jalaa baaseetu isas maatii isaas qabeenya isaas deebiseetu gara mana isaatiitti isa deebise. Isa duwwaatu hin ta'in namoota adda biraa namoota naannoo Sodoomii qabamanii booji'amanii biyya adda biraa dhaqanii turan sanas deebiseetu isaan fide. Egaa yeroonni namoota kana hundumaa qabeenya kana hundumaa lolee deebisee fidee dhufu mootiin Sodoom immoo itti dhufeetu akkas jedheen. Abrahaam ati loltuu kee wajjiniin dhattee loltee saba kanas qabeenya kanas isa booji'amee ture naaf fiddeetta. Egaa kanaaf immoo qabeenya isa boojitee fiddee dhuftee hundumaa isa fudhadhu. Saba kana garuu anaaf deebisii jedheetu kadhate. Egaa mootiin Sodoom maal yaadaa jira? Abrahaam oolmaa guddaa naa ooleera. Gatii akkan baasuuf yookiin akka waa deebisuuf barbaada. Egaa qabeenyuma kanallee fudhatee gatii isaa narraa haa deebifatu. Saba kana immoo naaf gadhiisuu jedheetu gad of deebisee waan gaafate fakkaata. Abrahaam garuu akkas jedhe. Lakkii Abrahaamii mootii Sodoom irraa qabeenya fudhatee soorome akka inni jedhamu hin barbaadu. Ani kana hin fedhu. Ani xeepha kopheettiin hidhatan tokkollee qabeenya kana keessaa fudhachuun barbaadu. Loltoonni koo garuu isa isaan nyaachaa turan, isa isaan sababii lola kanaaf nyaatanii isa godhaafi yookiin deebisaafi nyaata isaanii deebisaafi. Kanaan achi garuu an homaa sirraan barbaadu jedheetu mootii Sodoomiif deebise. Egaa ijoollee kanarraa maal baranna yoo jenne? Yeroo baay'ee yeroo namni waan godhu, yeroo namni oolmaa wayinuu oolu, unuun oolmaa sana deebisuudhaaf dhamaana. Egaa namni waan godhu sunis immoo oolmaa yeroo nuuf godhu sana waan irraa argadhaa jedheetu yaada godha. Abrahaam garuu kana keessaa hin qabu ture. Abrahaam akkasumaan gaarummaa isaatiin dhaqee namoota kana boojuu jalaa baase, mucaa obboleessa isaa Loot. Akkasumas immoo namoota kaanis boojuu jalaa qabeenya isaaniis boojuu jalaa hin baase. Isaaf garuu bu'aa dheegus bu'aa barbaadus hin qabu ture. Kun yaada eebbifamaadha. Ijoollee gaarummaa Waaqayyoo jireenya keenya keessatti nuuf godhe mee ilaala. Waaqayyoo qilleensa nuu kennee, bishaan nuu kennee, fayyaa nuu kennee, nagaa nuu kennee, waan nyaannu, waan dhugnu, waan uffannu nuu kennee. Sammuu nagaa yaadu nuu kennee gaarummaa Waaqayyoo naannoo keenya guutee bal'atee Waaqayyo garuu deebisaaf homaa nurraa hin barbaadu. Waaqayyoof waan kenninus hin qabnu. Wanti nuun gochuu dandeenyu tokko Waaqayyoon waaqessuu, galateeffachuu fi isaaf abboomamuu duwwaadha. Egaa oolmaan Waaqayyoos akkuma kanadha. Bu'aa jechuun Waaqayyo bu'aa argachuu fedhee miti kan inni oolmaa nuuf oolu. Gaarummaadhuma isaatiin kana nuuf godhaa jechuudha.
Tole egaa ijoollee maal barannee barumsa har'aa yoo jenne Abrahaam Looxii fi namoota isaa wajjiniin jiran gargaaruudhaaf akka inni kutatee ka'e akka inni waan baay'ee ofiisaatti fudhatee dura buutummaa fudhatee akka inni ka'ee walii wajjiniin barannee Abrahaam immoo eega lolee booda qabeenya deebisee fide boojuu booji'ee hundumaa fidee irraa homaa utuu hin fudhatiin yookiin utuu hin galchatiin warruma qabeenyaa isaa fi akka inni deebisee irraa baranne. Egaa seenaa kanarraa maal barraa yoo jenne nama gargaaruun akka inni gaarii ta'ee baranna. Abrahaam obboleessi koo dhimma isaati jedhee dhiisuu danda'aa ture yookiin namoonni biyya Sodoom sunis dhimma isaaniiti jedhee dhiisuu danda'aa ture. Garuu of kakaaseetu waan baay'eetti dadhabeetu dhaqee namoota kana gargaare. Obboleessa isaa duwwaas immoo tun ta'in namoota ormaas illee gargaare jechuudha. Nuti maatii nutti dhiyaatanii jiran gargaaruu qabna. Akkasumas immoo namoota nurratti nutti dhiyoo hin ta'in yookiin fira keenya illee hin ta'in illee gargaaruun nurra jira jechuudha. Lammaffaa kan nuun barannu bu'aa malee nama gargaaruun ammam akka inni caalaatti immoo gaarii ta'e baranna. Egaa Abrahaam baay'ee dadhabeeraa, baay'ee gatii baasee dhaqee lolee namoota kana bilisa baaseera. Garuu bu'aa tokkollee immoo utuu hin fudhatiin akkasumaan tolaanii namoota kana gargaare jechuudha. Egaa bu'aa malee immoo nama gargaaruun caalaatti iyyuu akkam akka inni gaarii ta'e baranna. Egaa kiristaanonni akka namoota biyya lafaa yeroo hundumaa bu'aa argachuuf maalan irraa argadhaa, maalan irraa buufadha jennee utuu hin ta'in unuun ijoollee Waaqayyoo waan taaneef gaarummaa gochuun immoo amala Waaqayyoo isa nuun irraa dhaalle waan ta'eef yeroo hundumaa bu'aas bu'aa malees nama gargaaru nurra jira jechuudha. Luqaas 14:7-14 isa jiru akkasiin dubbifattan jaalala Waaqayyootiin ani isin gaafadha. Sababiinsaa iddoo kanatti gooftaan Yesuus bu'aa utuu hin eegin yookiin bu'aa utuu hin barbaadin akkamitti akka nama gargaaruu dandeenyu yeroonni yookiin iddoon itti dubbatedha. Kutaa kana keessatti gooftaan Yesuus maal jedhee warra isiniif deebisuu hin dandeenyeef gaarummaa oolaa jedhe. Bu'aa barbaachuuf utuu hin ta'in namoota nu deebisuu hin dandeenyeef illee gaarummaa akka ooluu qabnu iddoon itti nu barsiisedha. Dhaqaatii dubbifadhaa irraa barattu. Egaa ijoollee faarfannaa barumsa kanaaf ta'uun isinii qopheessee mee qalbisaatii na dhaggeeffadhaa. Bu'aa argachuudhaaf naman gargaariini warra siif deebisuuf gaarummaan ooliini. Ilaali naannoo keenyaaf abduudhaa jira kan siif hin deebisne qabeenya isaaniirraa. Waamicha keerratti si'eessota waami warra dadhabaa fi qaama hir'ataa waami. Isaan hin qabanii waan siif deebisanii Waaqayyoon kadhatu deebisiif jedhanii. Ati immoo ayyaana argattaa gooftaaf liqeessitaa gatii kee argattaa yeroo du'aa ka'u isaanis galataan maqaa Yesuus dha'u. Ati immoo ayyaana argattaa gooftaaf liqeessitaa gatii kee argattaa yeroo du'aa ka'u isaanis galataan maqaa Yesuus dha'u. Bu'aa argachuudhaaf naman gargaariini warra siif deebisuuf gaarummaan ooliini. Ilaali naannoo keenyaaf abduudhaa jira kan siif hin deebisne qabeenya isaaniirraa. Waamicha keerratti si'eessota waami warra dadhabaa fi qaama hir'ataa waami. Isaan hin qabanii waan siif deebisanii Waaqayyoon kadhatu deebisiif jedhanii. Ati immoo ayyaana argattaa gooftaaf liqeessitaa gatii kee argattaa yeroo du'aa ka'u isaanis galataan maqaa Yesuus dha'u. Ati immoo ayyaana argattaa gooftaaf liqeessitaa gatii kee argattaa yeroo du'aa ka'u isaanis galataan maqaa Yesuus dha'u. Waan na dhaggeeffattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu.
Egaa ijoollee sagantaa keenyaa kadhannaa gooftaan keenya Iyyasuus nu barsiise walii wajjiniin kadhachuudhaan xumurra anaa wajjiniin dubbisaatii kadhadhaa. Yaa abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u biddeena keenya har'aa nuuf kenni, yakka keenya nuuf dhiisi, nutis warra nu yakkaniif akka dhiisnu, qorumsatti nuun galchiin, hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keeti yoo humnis galannis bara baraan. Ameen. Fakkii nuti asirratti fayyadamne kan inni nuuf kenname Free Bible Images kan jedhamu yookiin immoo Fishnet Bible Stories warra jedhamuun nuu kenname isaan galateeffachuu gatii qabnuufidha. Waaqayyoo isaan eebbisu jedhe. Ijoollee yeroo keessan nuuf kennitanii waan nu dhaggeeffattaniif Waaqayyoo baay'isee sinaa eebbisu. Egaa sagantaan Xaabitaa YouTube irratti argama. Yoo subscribe gootanii yeroo hundumaa yeroo nun barumsaa fi faarfannaa poostii goonu argattu. Facebook irratti argamna. Akkasumas immoo yoo yaada sirreeffamaa nu barreessuu barbaaddan tabitakbs@gmail.com jettanii nuuf barreessuu dandeessu. Haala kanaan nu qunnamuu dandeessu. Dabalataan immoo namoonni barumsa ijoollee waldaa kiristaanaa keessatti barumsa ijoollee irratti hojjettanii waan barumsa kanaaf ta'u meeshaalee adda addaa faarfannaa ta'uu danda'a. Fakkii fi barumsa adda addaa yoo ilaaluu barbaaddan weebsaayitii kanarratti argachuu dandeessu. Waaqayyoo isinaa eebbisu. Egaa torbee gaarii isiniif haa ta'u. Nagaaf gammachuudhaan jiraadha. Yerootti aanutti immoo Waaqayyo amma nu gargaaretti barumsa haaraa fidannee dhufna. Nagaa Waaqayyoo keessa jiraadha.